keessummoonni keenya seenaa jiranii keessummoonni dhufaa jiranii hamileedhaan haasimannu hamileedhaan. Olkaanoo keessummoota keenya haasimannu hamilee. Hamileedhaan haasimannu. Galatoomaa jennaan keessummoota. Dargaggoo shamarran hawa manguddoo kaganuu dhiyaatan jiruun waan guddoo fatina meeqarraafne galata keeroo fi wobonas geenye galata keeroo fi wobonas geenye irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan naare osoo jiraataniif garaan naare sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii dargaggoo shamarran hawa manguddoo baganuu jiraatan jiruun waan guddoo duula bobbaatinaa meeqarraafne galata keeroo fi wobonas geenye galata keeroo fi wobonas geenye irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan naare osoo jiraataniif garaan naare oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii dargaggoo shamarran hawa manguddoo baganuu jiraatan jiruun waan guddoo duula bobbaatinaa meeqarraafne galata keeroo fi wobonas geenye galata keeroo fi wobonas geenye irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan naare osoo jiraataniif garaan naare galatoomaa galatoomaa isin galatoomfanna. Hamileedhaan hamileen hamileen ijoolleen teenya kun miseensa hawwisoo baandii gadaa kanneen gaafa cunqursaasan afaan arra carraa argate alhamdulillahi rabbil alamin Abdullahi on Ismail jeesetan ama shantamii fi jaatam dura Namson motorosef dame malja bilisummaan gaariidha yaabboleeyyan kaahriba jechuu ture ama shantamii fi jaatam dura Maqdishoo keessa mi'aan bilisummaa gaafa sassammuu keessa na seente jechuudha. Faatumaa Qaasim bilisummaan annanii nama beekuun dhuga kan bilisummaan beena ofirra taa'e muga jechuu turte zamanuma san. Gaaddisaan qeeroo mataa tuutaa jee kanaan dura sanitti himeetiin jira amma kara ololoo kiyyaatiin deebi'a. Qaanqee jetti qaanqee. Yaa Elemoo Qulxuu firiin ati buufte yaa Taaddasa Birruu firiin ati buufte yaa Hundee Oromoo firiin ati buufte yaa Jaarraa Abbaa Gadaa firiin ati buufte yaa Waaqoo Gootichaa firiin ati buufte Guutumaa Abbaa Milkii firiin ati buufte Oromoo firiin isin buuftan gabrummaa xumuuraaf qeeroo lafaa kaaftan gabrummaa xumuuraaf qeeroo lafaa kaaftan qaanqeen gaafa sanii hunda keessa jira amma yeroon geenyaan qabatte hundarraa yaada gaariin madda qeeroo ammaatirraa yaada gaariin madda qeeroo ammaatirraa nadii khaylaali qabsoon ta'e as geesse bakkalchinis khaylaali qabsoon ta'e as geesse gooticha cirrillee xinnoo isa geesse gooticha cirrillee xinnoo isa geesse adii tirri jechuudha. Qaanqeen goototaa sun dhaloota
dhaloota qubeetti amma qaqqabannaan lafaa kaa'e marti ibiddatti deema du'a awwaaleeti ibiddatti deema du'a awwaaleeti meeta ka dubbise yaa baaruu kumsa gootummaa kee kan kanniif qeeroo si dubbisa onneete qabani eenyu isaan deebisa eenyotee qabani eenyu isaan deebisa adara narraa rifatina aramba narraa rifatina adara yoo gowwaa namaatiif kabajaan sodaadha yoo gowwaa namaati zigaalli sodaadha yoo tokkummaan kaane nuuf hin geessu habbuuqaa yoo tokkaan nuuf kaane nuuf geessu habbuuqaa qaanqeen gootootaa sun tanukkaamtee turte bakka hundaan dhootee qeeroo lafaa kaafte yeroo gabaabdutti diina baareessite kan follaalee tures amma dammeessite kan iccitii cimsuuf xalaana nyaateeti Ahmad Mahammadi seenarratti barreessi iccitii jabeessuuf karaa isaa cimsi goota akkanaa qabna saba koo dhugoomsi goota akkanaa qabna saba koo dhugoomsi Ahmad Mahammad khanin jechuun obboleessa Fu'aad Mahammad hawwachoodhu wajji turre Oromoon argatte kan akka Mandela Oromoon ni qabdi kan sammuun Gaandhiiti Oromoon ni qabdi fakkaataa Kingiiti furtuu inni fidan biitilleen furamti furtuu isaan fidan biitilleen furamti jarreen keenya gowwaa obsa sodaan seen humna gaarii cabsee duroomsuun harkanii seenaa Oromoota gootootaan baranii kan keessaa dabran san hin gayyadatanii garuu ittiin murru manguddoon qabanii bineentiin manguddoon qabdu bishaan suuta deemuu dachi ganni seenaa bal'inni ni dhufa qeeroon jarjarina shanyii facaafannees obsaan magarsina harka wal qabannee Oromiyaa guddifna kan taa'u mul'atu kan deemu mul'atu qabdi Oromooni sabaa sablammoonni gammadan hundini dimokiraasii dhugaa argatti jiraani kan hafees ni garra dhawaataani karaa dheeraa deemuuf tarkaanfiin jalqabna iddoo feene gahuuf obsaan dabarsina kan obsa keenya cabse seeraan fayyadamna xinna shakkiin qabnu injifannoon teenya injifachoon keenya lammii yaa lammii koo lalisii mul'adhu kan akka Fayyisa lalisaa dhugaadhaaf falmadhu waan hafees iddoo gahe seenaaf ol kaayyadhu baatirii nuuf taate kan fagoo mul'isu maashollee nuuf taate kan haalaan nuuf ibsu sablammoota hundaan ofitti haa harkisnu misoomsuuf tokkummaawa amma yeroon tolte dhugaa nuuf mul'atte qalbiin cinqii turtees amma tasgabbooyte tokkummaan haa kaanu sammuun bilisoomte tokkummaan ka'uun kun haalaan hundaaf tola kan alaa turullee abdatee ol gala misoomaaf yoo kaanes beekaa hunda caalla haa kaanu tokkummaaf haa kaanu qabeenya guddanne nyaaphaa haa cabsinu gurmaa'uudhaan hojjannee biyya haa guddifnu
gurmaa'uudhaan hojjannee biyya haa guddifnu. Humna feete qabdus kophaa waan tartu tokkummaa yoo kaate rakkoo jalaa baatu biitti yoo misoomte addunyaaf mul'attu. Biitti yoo misoomte addunyaaf mul'attu. Qotee bulaa keenya yaa utubaa biyyaa, daldaloota keenya yaa misoomsaa biyyaa, tokkummaan guddachuuf haa qabannu niyyaa. Tokkummaan guddachuuf haa qabannu niyyaa. Doorsisuuf reebuun nurraa hafee jira. Dimokiraasii dhugaaf dhiirti banti har'a gorsa fudhachuudha hayyoota keenyarra. Gorsa fudhachuudha hayyoota keenyarra. Wal obsinee deemnaan rakkoonni fagaatti yoo wal dhageeffanne nageenyi qubatti. Walirraa eeynu kijibaaf malti. Walirraa eeynu kijibaaf malti. Yeroo tolte tana osoo hunda garru gandaan addaan bahuun beekaa humaan tarru. Qushaasha sammuudha if keessaa harru. Qushaasha sammuudha if keessaa harru. Qotee bulaan gareen yoo biyya misoomse, daldalaanis gareen yoo warshaa sossoose, hayyoonni biyyaatis yoo karoora baase, hundinuu gar hundaan jaalalaan wal kaase yeroo gabaabdutti hiyyummaa dhamaase. Yeroo gabaabdutti hiyyummaa dhamaase. Haa kaanu tokkummaan, haa kaanu jaalalaan, haa kaanu nashaataan kan fedhelleen dhufu ni callisa humnaan. Waliin adeemsif kun namaan ta'an sobaan. Waliin adeemsisu kun numaan ta'in sobaan. Na obsaa dara. Na obsibo. Yoo nuti jiraanne biitituun jiraatti. Oromoon haa beekan utubaa biyyaati. Oromoon tuttuinaan biitituun ni cabti. Oromoon tuttuinaan biitituun ni cabti. Jaarraa tokko cinaa kan itti dhamaane, jaarraa tokko cinaa kan itti dhama'an qeeroon fi qeerittiin dhiigatti gannaqan dimokiraasii argachuuf hedduudhaan hubaman. Dimokiraasii argachuuf hedduudhaan hubaman. Qabsoon qeeroo teenyaa wal bilaash hin taane kan fagoo fi dhaluus jeenootaas galfamne, kan dhaluus fagoos hayyootaas mul'ifne, kan dhalooti fagoos hayyootaas mul'ifne. Dhaabiilee hundaafuu dhaamsa tokkoon qaba. Kana naa dhaggeeffadha. Dhaabiilee hundaafuu dhaamsa tokkoon qaba. Qabsoon bara dheeraa dhugaa moo sossoba? Wal komachuu dhiisa tahaa waliif qaba. Wal komachuu dhiisa tahaa waliif qaba. Kanarran deebi'a. Dhaabiilee hundaafuu dhaamsa tokkoon qaba. Qabsoon bara dheeraa dhugaa moo sossoba? Wal komachuu dhiisa tahaa waliif qaba. Wal komachuu dhiisa tahaa waliif qaba. Yoo waliif quudhatan, yoo waliif jaalattan, tokkichummaa ta'uun yoo waliin nuuf beektan, nuti isin arganne isinis nu argattan. Nuti isin arganne isinis nu argattan. Ifittummaan feenu iftoomina feena. Ifittummaan feenu iftoomina feena. Yoo iftoominaan kaane hundarraa ho'anna. Ifittummaan deemnaan hunquftuu gaseennaa. Ifittummaan deemnaan hunquftuu gaseennaa. Dhaaboolee Oromoo meedafaa wallaala. Wal qeeqachuu dhiisa hundaan walii gala. Tokkummaa keessaniin nurraa dhaamsaa balaa. Haa kaanu misoomsuuf baadiyyaa magaalaa. Haa kaanu misoomsuuf baadiyyaa magaalaa. Maqaa jeenaat kufan ODP'n gaafadha. Kan ODP'wwani taa'ee dubbiidha. Waajjira ABO haga ammaan banamne. Wal komachuuf dhiifne waliin quudhine
والكوماتشو ليسا ما ولين كودني أورميا مسوسف هندان قدامنا إجاغارين بدون ماني فول بربانا إجاغارين بدون ماني فول بربانا شكرا تندبري قدو تنفتلين قدو تنميك أبدا ججوتا من قدو أما يرون تلتي دفع ولسكا تنفي أجليسا نما فلبكا تنفي أجليسا نما فلبكا دابو تنبال عملي ولبكم كيسن نماف بيافتلتي وليف كلهم كيسن بلينت نبافتي الدم باوليسا قيرو في قيرتي ديغني جينو تاسون هنا فين بلاشتي يو غرسكو جدا سينا سنغافتي يو غرسكو جدا سينا سنغافتي دامني نوف قبساون بي على ترتن جينو ناباو كندغلا غلتن كم بي خيستيس هدت رمتن يو سبكي سليف چنكي اندغرتن أمتي كناف تكوته قبدن أمتي كناف تكوته قبدن مالي مكان جرين ولما تنسوني خجبا انتانيس ولرت اوفوني دابا لغا نفي سمو شرقيسوني انتاني قد دابا نرى دابو قبدن ربي أرسم باسي يو اسن صداتن ربي أرسم باسي يو اسن صداتن سندندان بينو نتيس بينو تمايتون سندندان بينو نتيس اسم بينو دابتو كوچما دابتشوف دركمنو خرادوغا خنا هندانو ها بينو سبا سملموتاس همني اجرانو سبا سملموتاس همني اجرانو تمايي ميغزيتكا سغلينو اجنو تقما يا إلمان أورما تقما يا إلمان أورما تقما كلتوما Amiledan gara kesukaan itti Itiyaan sun gara waltajjii dhufaa jiru hamileedhaan hamileen shak Yaadatu seenaa gootawwan dhufanii barraadii gaaflafee dantii nuuf saaqanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii haadha buuqanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii haadha buuqanii firra dhaabalaalaa meeqatti mi'ooftu hangam laalannamee qoreen nu waraantu kanaaf sun osootti mi'ooftu kanaaf jaalawwan san seenaa na yaadatu seenaa na yaadatu kanamlee dabalee seenaa na yaadatu seenaa na yaadatu hayadatu seenaan gootawwan kufanii warra dhiigaaf lafee dantii nuuf saaqanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii haadha buuqanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii haadha buuqanii mirra dhaabalaalaa meeqatti mi'ooftu hangam laalannamee qoreen nu waraantu sanaaf bareedan osootti mi'ooftu kanaaf jaalawwan san seenaa na yaadatu kanaaf jaalawwan san seenaa na yaadatu ammallee dabalee seenaa na yaadatu ammallee dabalee seenaa na yaadatu lubbuu takkittumaa yoomuu naman taatu hangam jiraannullee nuti nurraa rootu gocha gootawwan san seenaa na yaadatu
yaadatu yoomuu hojii isaanii seenaan haa yaadatu yoomuu hojii isaanii seenaan haa yaadatu haa yaadatu seenaan gootawwan kufanii warra dhiigaaf lafee daandii nuuf saaqanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii aadaa buukanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii aadaa buukanii sirna dabalaa meeqatti mi'ootu hanga gaadannamee qoreen nu waraantu kanaaf obareedan osooti mi'ooftu kanaaf galawwasan seenaan haa yaadatu seenaan haa yaadatu ammallee dabalee seenaan haa yaadatu seenaan haa yaadatu seenaan gootawwan kufanii warra dhiigaaf lafee daandii nuuf saaqanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii aadaa buukanii kan lubbuun dabartee osoo falmatanii aadaa buukanii lubbuun takkittumaa yoomuu lama baatu hangam jiraannullee duutii nurraan ooltu gocha gootawwanii seenaan haa yaadatu yoomuu hojii isaanii seenaan hin dagatu seenaan hojii isaanii seenaan hin dagatu. Galatoomaa galatoomaa. Galatoomaadha hedduu galatoomaa jennaan gara isaan akka deebi'an asirraan waan guddaa uummataa qabdu hamileedhaan asiisa hamileen anaafis hamileedhaan simaddaa dhufte
garagenya walolam tudi garagenya walolam ayoro niya singenu ndele gamis wasingenu wala masisele kae anu tile mabelaise ondele fogia ya tu marjunule tile mabelaise ondele fogia ya tu marjunule deinu amushau angam turule deinu amushau angam turule ayoro niya singenu kairoro niya wasingenu ndele gamis wasingenu wala masisele kae anu lumundu ade madidi tu amadu anantu kaloratu tudi garagenya wanolam tudi garagenya wano tamaine damaka chukur famani alaliftu ayo noro milani tamaine damaka chukur famani alaliftu ayo noro milani alaliftu ayo noro milani alaliftu ayo noro milani tamaine damaka chukur famani tamaine damaka kayo milani alaliftu ayo noro milani alaliftu ayo noro milani ya saba oromo ya walame ya khalini sabiye tilakame amma khane la babine sumakane amma khane la babine sumakane maine damaka chukur famani maine damaka chukur famani alaliftu ayo noro milani oromiyanu yante nikitenya nujawadaya keiro nikitenya oromiyanu yante nikitenya nujawadaya keiro nikitenya paradi bagutun ture jabrumani garanko madaye ijito imimani gadi galota yeti tufatame nadakabaya manko isuwane gadi galota yeti tufatame nadakabaya manko isuwane kanumiyana yante vititenya nujawadaya keiro nikitenya oromiyanu yante vititenya nujawadaya keiro nikitenya paradi bagutun ture jabrumani garanko madaye ijito imimani gadi galota yeti tufatame nadakabaya manko isuwane gadi galota yeti tufatame nadakabaya manko isuwane galatoma Galatoma jannani ake ulang ramian sari kemudian jalan yang itu galatoma jannani anuman garawat kita kemudian Kutian sidan Oromo tin isingke sininja kanatian sudan anis siro kanati oso jalka wasit argamu kabu kanture damsana rature wante firo damse manada kalwante kanalle di famane singa fadda akwabe kamuti amandura Oromo ayana goto Oromo kabajuri siti maka goto Oromo daun cungkursito ta adda kayero da waldarbani asran cungkursa turani sabab kana raken gonni Oromo asratin da mujo chuda har arab bingalan agau numa jiddutti walitti godani wal diba katurre wal jibba katurre daggalatti wal galcha katurre asitti deebine wal wajji ta'uudhaan ayyaana goota Oromoo ayyaana kabaja keenya kabaja maqaa keenya qabu godhachuu keenyan rabbiin galanne haa ga'uun jaa seenaa Oromoo keessatti biyya Oromiyaa irra dabree biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tana goonni Oromoodhaan maqaa itti qaba guyyaa itti qaba isii kabachiisuudhaan diina alarraa dhufee fi diina as keessaa uumame hunda bakkatti deebisuudhaan goonni Oromoo yookaan immoo wareegamaan Oromoo ayyaanas biyya tanas maqaa itti qaba jechuudha.
haa ta'u immoo maqaan keenya guyyatti as ba'ee kabajamuu dhiisiti alayaatti barreeffame dalagaan irra dalagame kuni maqaa Oromootiin yaamamaan turre jechuudha. Dhiifama. Hojii goonni Oromoo dalage maqaa ofiitiin yaamamaa ture. Hojii Oromoon dalage maqaa biraa itti yaamamaa ture. Kanaafuu galata Rabbii walitti dhufnee ayyaana gootota Oromoo keenyaa godhuudhaan guyyaallee qabannee bakkallee mallattollee haala jiru hunda seenaa galmeessuudhaan kan itti fufnu yoo ta'u guyyaan immoo ayyaana godhamuun Oromoon biyya kana irratti wareegamu Oromoon immoo qabsaa'u qabsoon Oromoo immoo bu'aa kanaan ga'u kan mallattoo ta'uu ta'a jechuudha. Kanaanuu ayyaanni kun ayyaana ta'uudhaan bu'aa gootatiin as garree bu'aan gootaa sun immoo har'a nuti itti fufnee qabsoorraan fayyisinee tokkummaa keenya cibsinee kan wajjin hojjennuu fi misoomatti seennee misooma keenyas akkuma qabsoo injifannoon dabarsine sanitti kara diinagdeetti gallee diinagdee keenyas akka dalagnu abdiin godha. Oromoon akkuma qabsoo bu'aa kanarraan nugee tokkummaan keenya gara fuulduraatis akka jabaatu Oromoon qarree fi qarreen bakka jiru tokkummaa isaa jabeessee wal qabatee walirratti cichee qabsoo ofiitirratti cichee diinagdees dalagaa barataa qabsoon keenya qabsoorraan akka finiinu dhaamsa isinii kenna. Galatoomaan isiniin jedha. Ini ayyaana kan waliin kabajeen isiniin jedha. Sirraa Oromoo saba koo simbara sirraa Oromiyaa biyya koo simbara sirraa aadaaf duudhaa kee simbara geejjiba gadaa odaa baasiin kora dhaqaa gala sirraa gora. Harargeerraa mul'atti gootummaaf jaalala siidaa gootaan calanqoobshee bakris ni ilaala masara baasi farisoof umar ni ilaala seenaaf aadaa duudhaa kee keessa toluuf laala. Biyya taaddeef agarii shawarran si ilaala seenaan kee daawwitiidhaa keessatti loof laala. Jimma Arsii Wallaggaa Baalirran si ilaala masara baasi farisoof umar ni ilaala aadaan kee daawwitiidhaa keessatti loof laala. Walla Gujii Boranaa Karrayyuun si ilaala duudhaa sabaatu jira dhufeetan si ilaala. Qeerroo kogorroo koo yaadachiistuu yeroo akkuma maqaa kee ijji keetiis qaroo baaganaaf waraantee warra sammuurraroo jabaadhaa qeerroo koo leenca sanyii baaroo. Tokkummaa jabeessuun bilisummaa biyya hojii mirkaneessuu mirga isaa falmatee didda gabrummaatiif lubbuu isaa dabarsu qeerroo lammii kiyyaa seenaan isaanii boonsu biyyaaf biyya jirra warri na dhageessu tokkummaa danda'ama hubadhu dhageessu lammii koo Oromoo dhihaaf baha jirtu dhaamsa kanaan qabaa martuu akka hubatu kaafaa'oo abaa'oo aadaa opiidiyoo lammiidhaaf hojjetu nusiinuma qabnaa waa hunda keessattu qeerroo lammii kiyyaas abdii kee hojjetu wal qaabannuu malee qabsoon sochootu kan gamaaf gamanaa hunduu akka tokkoomtu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kiristaan Islaamaa nu gargar hin baanu Kiristaan Islaamaa nu gargar hin baanu amantiin sabbaati akkasiin haa beeynu.
kuno jira biti wakayo fadifno Tokuma ya ilman Oromo Tokuma ya ilman Oromo Tokuma galatoma isinin jaaladha lamni ko shamarran abbootii gadaa abbootii amantii miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii hawaasa Oromoo waliigalaa maadheelee kanneen fagoof dhiyoodha asitti argamtan hundinuu guyyaa seena qabeessa guyyaa gootota Oromoo kan kaleessa bosona Oromiyaa keessatti gootolwwan Oromoo kanneen ganama diina dura dhaabbatanii mormaa turan kan akka Raasalii kan akka Leenjisoo Diigaa kan akka Mucee Amman Mucee kan akka Bakar Waaree kan akka Ibroo Shaxaa irraa kaasee kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa Elemoo Qilxuu Taaddasaa Birruu Maammoo Muzammir asuma ona keessan kana keessaa kan akka Jaal Odaa Milkii warra dura qabsoo kanatti aanaa kana keessaa Idaame irraa kaasee Jamaalii fi hanga ammayyaatti wareega olaanaa kafalaa turan kan kaleessa bosona Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qoree jalatti ayyaana kana kabajaa turan kan ammoo isinis mana keessan keessatti shaamaa qabsiiftanii dhoo'isaadhaan 2 fi 3 kabajaa turtan akkasuma ammoo kanneen mana hidhaa keessatti bifa adda addaatiin walitti dhuftanii yaadannoo gootota keessanii godhaa turtan arraan tana guyyaa seena qabeessa ummanni Oromoo qabsoo walirraa hin cinne keessaaf alaan godheen keessaafuu qeerroon Oromoodha baroota 4-5 dabran kana walitti dhaabbattee rasaasa diinaa wajjin kokkee wal qabaa turteen mooraa Oromoolee walitti araarsitee nu warri kaleessa wal ajjeesaa wal balleessaa ture arra gootota keenya kan lubbuu isaanii of kitimanii bilisummaa sabaatiif wareeganii dhiiga isaanii irra tarkaanfannee guyyaa seena qabeessa magaalaa seena qabeettii waajjira seena qabeessaa fi lafa seena qabeettii kana irratti marraa 35ffaadhaaf waggaa 35ffaadhaaf kabajuu keenyaaf gammachuun natti dhagahame olaanaadha baga waliin geenye baga guyyaa kana geessaniin isin jaa kanatti aansee osoo haasa'u kiyyattiin jalqabne daqiiqaa tokkoof yaadannoo sammuu gootawwan lubbuu isaaniif wareegan kanaaf akka gootaniin kabajaan isin gaafadha ol kaanee tole fayyaa taataa tole kanatti aansee waan gootarraa waan gabaabaa tokko dubbachuu barbaada sabni gootan qabne tokko lammii gootan qabne tokko saba ta'uu hin dandeessu Oromoon goota isaatiif bakka guddaa fi kabajaa olaanaa qaba bara durii keessattis Oromoon gootota isaa ni ulfeeffata yoo tarii nuti warri amma jirru kun yaadanne bara durii keessatti Oromoon ilmi dardaraa tokko yeroo lafaa ol ka'u hanga deemee diina Oromoo ajjeesutti hanga deemee leenca ajjeesee gogaa isaa irraa muree geerarutti irraa halloo kaasee geerarutti qeeransa irraa geerarutti intala dubraallee ittiin kennamu ture sana booda ulaagaa dhiiraa guutee abalu goota jaamee biyyaanis deemee lammiinis deemee lammiis hogganee hiriyoota isaatiis hogganee karaan deemaa ture Oromoon goota isaa dhaloota irraa kaaseeti ulfeessa barabaraan maqaa gootota wareegamanii kana ilmaan isaaniitti baafata gootonni kun ilma gootota akkanaa jedhanii moggaasan amma naannoo kanatti dhiyaata yaayyaa alii sireedhaan beektanii miti nam meeqaa dubartii meeqaatu dhagaa itti daakaa dubartii meeqaa loon itti elma dubartii meeqaa ijoollee itti sossoba bifa sanaan faaruun goototaa barabaraan daa'imman jiran akka dhalatanii goota akkasii akka ta'aniif itti guddatan Oromoon itti guddisaa jechuudha haala kanarraa kan ka'e addi bilisummaa Oromoos isin keessaa saba guddaa kana keessaa waan dhalateef jecha gootota isaatiif kan bilisummaa Oromoodhaatiif wareegaman kan diddaa gabrummaadhaatiif wareegaman warroota akka reefu tuqee irraa kaasee kan hanga arraatti wareegaman wareega bilisummaadhaaf kafalanii fi borullee tarii yoo kan nu gaafatu taate kan kafalan hunda guyyaa seena qabeessa tokko
dhaaba kana keessatti saba kana keessatti biyya kana keessatti guyyaa goototaa qabaachuun murteessaa waan ta'eef ebla 15 kana dhaabni kun bara 1984 jaallan bara 1980 nama kurnan Shinniggatti wareegaman hayyu duree fi itti aanaa dhaaba kanaa jalqabee achirraa kaasee bara 1984 irraa kaasee guyyaan kun kabajamaa ture jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo kamuyyuu ebla 15 itti ulfeeffannu kan hundaa'u haammatu warra saba dura hin dhaabbatin kasaba isaatiif dhaabbatee lubbuu isaa uf wareegan itti yaadannu jechuudha. Kanaaf guyyaa kana arra gammachuutu nu dhaga'ama, gar tokkoon gaddaatu nu dhaga'ama. Gammachuun nutti dhaga'amu gootowwan hedduu isin biraa deemne asuma immoo qeeroo keessaayis gootowwan hedduudhaatu qabsoo sabaa kanarratti hirmaate. Arra mijuudhaan isin jidduutti hin argamne cinaa tokko bosona keessatti dhiifnee lafee isaanii keessaa shimbirroon bishaan dhugaa jirti. Cinaa tokko immoo ispaaltii kanarratti wareegamanii arrallee bakka isa yoggaa argitan waatu isin dhaga'ama. Sammuu keessan keessatti ni rifattan takka ni aartan takka ni gammaddan takka baga wareegame sanaan as geenyaa jettanii bira kuttanii jechuudha. Isaan san hundaa wajjin bakka kana ga'uu dhabuun keenya nu gaddisiisa. Gara biraatiin ammoo osoo isaan wareegamuu baatanii osoo isaan san dhabuu baanne guyyaa seena qabeessa kana waan hin harkanneef goota biyya isaatiif lubbuu qaalii ergisaa hin taane kana of kitimee anasittiin dhaabe anasit dirqama raawwadhee jira asirraa fuudhaa bakkaan naa gayaa jee imaanaa fi galfata nu kenne akkasiisan qabaachuun gara biraatiin nu boonsaa jechuudha. Nutis hambaa isaanii taanee as wal jidduutti argamnee guyyaa kana yaadannee deemuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa kana waggaa yaadannu ammallee akka lamatti yaadannu tokko goota dhabne sana ittiin yaadannaa ittiin boonnaa seenaa isaanii ittiin faarfanna. Daa'imman keenya kan dhalatu qeeroolee daa'ima kana ittiin ol guddifna ittiin yaadanna maal keessa qabunne jechuudha. Kan lammaffaa immoo wanni guddaan isaan kana yaadachaadha xurree isaan irratti wareegaman sana ammallee agartee xumura maayyii hin arganne amnarra jirraa jechuudha. Kanaaf irbuu keenya haaromsinee bakka amma jirru kanarraa akkamitti xurree gootowwan keenya irratti wareegamanii as gahan kana arra yoo wareega lubbuudhaa nu gaafachuullee baattee wareega karaa isin nu gaafattu kanaan irratti kitimnee bakka saniiniif ga'uudhaaf irbuu keenyatti haaromsinee hojiidhaa fi wareega lubbuus yoo ta'u baatte wareega qabsoon nagaa nu gaafattu kafallee qabsoo kana fuuldura oofuudhaaf guyyaa irbuu keenya itti haaromsinu ta'uu asumaanin isin yaadachiisuu barbaadaa jechuudha. Kanarratti egaa nagana jee kattee aansuu addi bilisummaa Oromoo akkuma isinuu yaadattan bara dheeraadhaaf qabsoo hidhannooti kan geggeessaa turre. Baatilee 5-6 dabran kana immoo qabsoo nagaatti godhuudhaaf murteeffannee dhaabni kun biyya kana seenee mootummaa Itoophiyaatis mootummaa naannoo Oromiyaatti waliinis hojjetaa jirra kallattiidhaan jechuudha. Nagaa barbaaduun dhiiga namaa bosonatti gallee takkaa ifi wareegamuun takkaa nama wareeguun duraanis jaalanneetii miti. Jinni gabbaruudhaafis miti dhiiga namaa namni kan jiruu gaalii kanarraa bahee sireerraa bu'ee firaasharraa bu'ee jiruu isaa jalloo fi mudiddoo dhiisee dhagaa boraafatee bosona ciisuuf waan dirqameef mindaadhaaf namni kan loluuf gariin ammoo mindaanuu nu loli jedhanii kadhatanii dadhaban. Kun ammoo anaatu du'aadhaan dargaggoo fi shamarran Oromoodhaa tarree galanii bosonatti deemaa turan. Waan carraan namni waliin gattaa'u waliin haasa'u waliin mari'achuu waan hin jirreef kaleessa bosonni filatame. Arra immoo carraan dhiigaa fi lafee ijoollee Oromootiin dhufe kun fidee gaaddisa tokko jalatti waliin nu qabee jira jechuudha. Qabsoo nagaatti godhuu deemna jechuudha. Isa kana fedhii fi dirqama jaalala kaleessaas waan dhabneef carraan kun waan dhabameef yeroo biyya Eeltiraarraa kaanee humna keenya 2 ture humna Eeltiraarraa dhufe nama 374 kallattiidhaan mootummaa Itoophiyaatti kenninee turre. Kan sanarraa hafees ammoo wal duraa duubaan akka galamuuf yaaliin godhamaa ture osoo xumuran harkatin boodarra dhiyeenya gaa manguddoolleen nu jidduu seentee abbootiin gadaas hirmaatanii kallattiidhaan addi bilisummaa Oromoo waraanni kun duraanis kasabaati sabarraa ijaaramee ilmaan saba kanaati kan itti gaafatamu saba kana. Sabni tokko waraanni tokko yeroo biyyi lolee jijjiiramne argame akkuma seenaa addunyaatti biyya keessatti deebi'ee karaa nagaatiin mootummaadhaa wajjin hojiilee nageenyaa kan isa laalu irratti kan akka borofaatti adamsamu osoo hin taane kan maqaan isaa baduu fi xiqqeeffamu osoo hin taane akka gootaatti nama saba kanaaf guyyaa takka dheebotee fincaan dhugee
hidde mukaa nyaate dhagaa boraafateetti kabajaan godhamee fi godhamaa jechuudha. Kanaaf nuti akka dhaabaatti hanga tokko akka barbaannetti ismuuzilii waliin deemuu kan nu rakkise dhimma waraanaa kana ture kan gaafin rakkaa ture. Maal godhamuu qaba? Nagaan deemu. Waraanni keenyuuti kan Oromooti. Waraanni keenyuuti kan abbootii gadaati. Kuyyuubbisni maas bakka irraa mayree jigaa jiran. Kanaaf akka dhaabaatti waraana keenya kallattiidhaan abbootii gadaatii fi koree teeknikaatti kennee jira jechuudha amni kun. Kana achi waraanni ka Oromooti. Dhimma waraanaa kan itti gaafatamu isinii fi abbootii gadaatii fi koree teeknikaa sanii jechuudha. Walii galaa miti? Kanaaf ABO'n akka paartiidhaatti qabsoo nagaa godhuudhaaf biyya kana keessatti argamna. Kanaaf Finfinnee irraa kaafnee Oromiyaa guutuu keessatti sossoonee magaalaa fi baadiyyaa keessatti uummata keenya jaarree qindeessinee waajjira banannee filmaatatti aanuuf deemnaa jechuudha. Karaa filmaataatiin sochiilee gaggaarii godhaa jirra. Harka 85 qophiin keenya xumuramee jira jechuudha. Kanaaf isa kanarratti paartiilee silaa jiran kan Oromoos ta'ee kan biraa paartiilee 108tu galmaa'ee jira. Warreen amma filmaata as deemu kanarratti dorgomuu deeman. Kana bakka lamatti baafnee ilaalla. Tokko mooraa Oromooti. Kan lammaffaa immoo mooraalee warra biraa kan nu cinaa dhaabbatanii fi kan nu afoo dhaabbatan yookaan kan nu fuuldura dhaabbatan hedduudhaatu jira jechuudha. Akka dhaabaatti kanarratti karoora lama qabna. Tokko mooraa Oromoo mooraa paartiilee Oromoo keessatti paartiilee Oromoo dhaabni kun tokkummaa Oromoo kana hagam eenyurrallee caalaa akka jabeessuu fi akka fardeessu isiniifillee ifaadha. Kana nuti oduudhaan kan namni gartee arra hundi tokkummaa Oromoo tokkummaa sabaa jeetti dhaadatu kana dhiigaa fi lafeedhaan kan ittifame. Dhaabni kun jalqaba hoggaa dura qabsoodhaaf mariin godhamu mana kees guddinaa tumsaa Finfinneedhatti ni beeytanii biyya kana hoggaa kakatan foon beeytaa kan Islaamni qalees ka Kiristaanni qalees addunyaa kanarratti namni walumaa nyaata. Biyya kana keessatti immoo saba kana Islaamaa fi Kiristaana Oromoota adda kutuuf ittiin kakatan ayyoon foon Amaaraa nyaanne jala akkasii miti. Barfoo ka Islaamni qulqulluun qale ka Kiristaanni qulqulluun qale addunyaa kanarra namni waliin nyaata. Kanaaf garaagarummaa san dhabamsiisuuf hayyoonni ganama mana kees guddinaa kumsaatti Islaamnis qalee Kiristaannis qalee foon kana isaan hundi waliin nyaatan nuti fooni. Kan biraa immoo kan gartee warra wal dorgomnuunis arra tokkollee nu ODPnis paartii Oromooti kan biraas paartii Oromooti warra walii gallu mooraa takkatti waliin gallee waliin dhaaba tokko taanee deemna. Kan wal dura dhaabbannus obboleeyyan keenya ilaalcha siyaasaa akkaataatti Oromoo kana ceesisuu irratti adda adda qabaachuu dandeenya. Garuu dantaa tokko qabna. Biyya takka saba tokko hiree takka jenna. Olaantummaa saba kanarratti warra waliin tokko ta'uu hin dandeenye olaantummaa saba kanarratti national interest ka jedhan sana dantaa saba Oromoo dhimma daangaalee Oromiyaa akka gogaa reedhaatti cicciramee dhume kanarratti dhimma dirree dhawaa irratti dhimma walloo irratti dhimma Finfinnee irratti dhimma qubee afaan Oromoo irratti dhimma gartee guddinaa fi dhimma dagaaginaa fi guddina aadaadhaa fi afaan Oromoo federaala ta'uu qabu irratti fi Oromoo abbaa qabeenyaaf abbaa aangoo godhuu irratti paartiilee kamii wajjin hojjetu qabnaa jechuudha. Kun dhimma ODP'ti miti, dhimma ABO'ti miti, dhimma KFO'ti miti, dhimma sabaati, national interest jedhaniin. Dantaa garaagarummaan keenya yoo jiraate parsantii 10 yookaan 15. Isa sana immoo kan nu murteessu eenyu? Gooftaan keenya uummata Oromootiin dhaynaa jechuudha. Dantaa sabni kun irratti wareegamee wal duraa duubaan asiin ga'e kana tiisuu irratti immoo akka qaama tokkootti akka qarayyoo ijaatti eenee paartiileen hundi garaagarummaa nu jidduu jiru kana dhiphifnee fuuldura oofuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf tokkummaa kana fiduu irratti qaamaas itti ijaarree manguddoo abbootii gadaatiif abbootii amantaatii wajjin nurraayis koreen ijaaramtee waan kana irratti hojjetaa jirti. Kan akkasii quba qabaadha. Warra waliin hojjechuu dandeenyu walii dhufnee tokko taanee hojjenna. Kaanis ammoo diinummaan hin jirtu firummaa malee qabsoo siyaasaa geggeessaa jirra. Qabsoo nagaa geggeessaa jirra inni miree qabsoo nagaa irratti namuu abbaan fedhe waan fedhe tahee ijaaramuu mirga isaati. Oromoo ta'e jechuudha. Fedhu ODP katees ODP isaa asirra barreeffatee deemuu qaba. Jara nagaa waan kana. ABO katees ABO isaa yakkaa miti asirra maxxanfatee ana ABO'dhaa jee dhaadatee deemuu qaba. Kan KFO's akkasitti deemuu qaba. Kanaaf kan wareegamneef isa kanaa jechuudha. Kan sodaannee garaa keessatti lakkee ana ABO'dhaasniif guyyaa kara biraa galgala ABO osoo hin taane galgalaa fi ganamaas ka ABO ana ABO jeetuma qoma dhiibee deemuu qaba. Kan ODP's akkasumatti qoma dhiibee deemuu qaba. Gaaddisa sodaa kan ijoollee Oromootiin cabe sana ofirratti hin deebisina. Paartii ta'uun
jaaramtanii qindoomtanii dorgommilee itti aanulleef qopheessuun dirqama keessanii jechuudha. Kanaaf waan kana calliftanii laaluu hin qabdan. Kana booda immoo paartiileen anaatu humna qaba saniitu xiqqaadha kanaa jabaadha ana baluu dhabamsiiseen jiraadha jiru jiraa hin danda'amu. Yaada namaa fixuudha malee nama dhabamsiisuun furmaata godhuun tasumallee hin danda'amu jechuudha. Kana ufatti beekuu qaba. Kan fixu qabsoon kun yeroo eegalu muraasa nama xiqqaadhaan eegale. As carcartirroo kana keessatti eegale bara 1973 jaallan sunni wareegaman sayiliin ganamaa tajaajila galtuudha. Sana booda waggaa lamaaf qabsoon hidhannoo dhaabbatee bara 1976 jaal jaarraa abbaa gadaatii fi jaal mul'is abbaa gadaatiin sulula gobeelleetti eegalan. Yeroo eegalan jaallan sun nam jaha turan. Nama jaharraa kaatee qabsoon Oromoo nuyi dila kana horattee wareeni wal duraa duubaan osoo hin dhaabbatin nuyi dila kana horatee walirraa dhaallee bakka kana geenye jechuudha. Qabsoo Oromoo kaas ga'e kana eenyullee fuuldura deebisuu hin danda'u. Qabsoon kana booda fuulduratti deemti malee Oromoonis mirgoota xixiqqaa argatan kana jabeeffatee ka kanaa olii barbaada malee ka kanaa gadiitti sharafamee kan dhaabbatu miti. Kana deebisuun hin danda'amu. Daa'imman kana namniif duubatti gadhoorku tokkolleenu akkan jirre hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti biyya waliin qabnu kanarratti dantaa waliin qabnu kanarratti wal dhageenyee gatteenyee wajji mari'annee fuuldura oofuudha qabnaa jechuudha. Kabiraa qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoodhaa baroota dabran kana keessatti qabsoo Oromoo bakka kanaan ga'uudhaaf qoonni isin kafaltan xiqqaadhaa miti. Qooda olaanaa kafaltan jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti qeerroo nuti akkitti ilaallu qeerroon qaama qabsoo kanaati ilmaan qabsoo kanaati. Qabsoo kana abbootii fi hangafoota keessan akaakilee keessan irraa dhaaltanii irratti wareegamtanii daftaraaf qalama qabatanii roorroon nurratti raawwachuu qabdi dhala dhufutti hin dabarsineettanii wareega olaanaa kafaltan. Isin wareega kafaltan kana keessatti hedduun keessan qaamaa irrattanii jirtan, hedduun keessan kolaafamtanii jirtan, hedduun keessan barnoota dhabdanii alatti ari'amtanii jirtan, hedduun keessan biyyaa baqattanii hirbaata allaattiidhaa taatanii jirtan. Gariin keessan baharri nyaatee jira, gariin keessan ammallee as keessa jiraachuu. Kunuunsi isinii godhamu jiraachuu qabaachuu. Kunuunsi addaa isinii godhamu qaba. Akkasuma immoo isin qeerroon bulchaa qabsoo Oromoo kanarraati, kan boruuti, kan iftaanis jechuudha. Kan barnoota karaa dhaabees barnoota isaa deebuu qaba. Kan gartee diinagdeerra bobba'uu qabus diinagdeerra bobba'uu qaba. Kan siyaasaadhaatis siyaasaa kana qabsoo abbootii keessan irra dhaaltanii as geessan kan dhaaba kanatti makamtanii dhaabni kun keessanii kaleessaas isaaf du'aa turtan. Miimoorii liqimsaa turtan, alaabaa tana nyaatanii liqimsaa turtan. Dhaabni kaleessa alatti haanuu dhufuu jettan sun dhufee harree isa jira. Araddaa tanarra waliin jiraachuun waan kana qabsoo kana kaleessa akkasitti taatan sana wanni alatti eeydan hin jiru. Qabsoon dhaalmaya taati malee dhaammannaan taatu. Dhaalmaya taati malee amaanaan taatu. Qabsoo kana hoggana kanarraa fuutanii xumura itti godhuun dirqama keessani. Afeerraan isin hin barbaachisu dhaabni kun keessanii kan kaleessa beeloytanii akka midhaaniitti akka bishaaniitti dheebottaniif irratti osoo isan arkin seenaa isni lafa kaa'ee fi qabsoo irratti wareegaman irratti wareega kabalaa turtan sun har'a dhufee isin gidduutti argama. Qabsoo kana fuutanii bakka itti godhuun dhaamsa dirqama seenaa isinirra jiruu fi akkasuma immoo dirqama obboloowwan keessan qalamaaf daftara qabatanii isin biraa dhuman galfata kana nuti asitti dhaabnee jirra bakkaan nu ga'aa jiran san fuutanii xumura itti godhuun dirqama keessanii jechuudha. Kan biraa kan nu barbaachisu akkuma reefu isiniin jee nuti galmee fixannee jirraan jee filmaataaf deemnaa jenna. Filmaata kana aduun guyyaadha harreen bal'aa jee kan nu filu kan nama buusu amma achi uummata Oromoo kana ta'uu qaba. Kanatti amannee fudhannee liqimsinee deemaa jiru. Uummanni Oromoo abbaa fedhe filatuuf abbaa fedhe buusuun mirga isaati. Kuni aangoo dimokiraasii namni uumaadhaan dhalootaan qabu har'a keessatti. Keessaafuu jaarraa 21ffaa kana keessatti. Anaa si beekaa abaluu filadhu abaluu dhiisii osoo hin taane eenyuutu aanaa kana keessatti dhalatee rakkina aanaa kanaa furuu danda'a. Rakkoon aanaan xulloo qabu rakkina bishaaniiti moo kan midhaaniiti moo kan barnootaati moo kan fayyaati moo kan qulqullinaati moo kan hojii dhabdummaati moo eenyuutu kana furuu danda'a kanas keessaa bahee rakkina kana dubbatuu fi furu aanaa kana keessaa dorgomee isin filattu jechuudha. Paartiileen Oromootis qaadhimamtoota isaa fakkaatu kanaa mo'ajuu fi akeeka ceesisaa biyya kanaaf isaa barbaachisu qabatee dorgomaa jechuudha.
kanaaf walaba taanee biyya aanaa kana keessattis akkasitti deemaa jira. Caasaan dhaabaas asitti ijaaramee ramadamee jira. Caasaa jiru kana keessatti jaaramtanii qindoomtanii miseensa dhaaba kanaa taatanii qabsoo keessan kan kaleessa obboleeyyan keessan irratti dhuman, kan kaleessa abbootiin keessan irratti dhuman, kan kaleessa qeerroof qarreen irratti dhuman kana xumura itti godhuu qabdan. Rakkina as keessa jiru kana hunda kan dhabamsiisu kan xiqqeessu isinii jechuudha. Akkuma reefu isiniin jee yeroo fedhe namni gartee hoggaa akka fedhu dhabe kan feene taajaan numaa gaggaarii as waliin jiru kana qabsoo nagaa waliin goona jennee mire qabsoo nagaa kana keessatti illee beekaa kaarpeeta diimaa walii hafanii ilillii walii kennanii koo waajjira kana asiin seeni an asiiniin bahan hin jirtu. Yeroo tokko tokko dukkana keessatti gama nyaanne akkana wal dha'uun isin jirti. Walii gallaa mire kanaaf miidiyaarallee waan tokko tokko dhaga'uu dandeessan. Hundinuu olaantummaa paartii isaa olaantummaa maalii isaa lallabuu danda'a. Miidiyaa harkaa qabutti fayyadamee garuu kan olaantummaa lallabamu qofa olaantummaa saba kanaati. Kasanin lallabuusi humaarra laalin akkuma itti mo'uu fi akkuma itti kaan xiqqeessutti mala dhawa. Akkanaa miree kanaaf abalu maaliif waan san dubbateedha. Qabsoo nagaa keessatti immoo afaaniin waan rakkina silaa jiru waan takka takka paartiilee yookaan akka nam tokkeettis akka hoogganaattis akka bulchaattis akka adda addaatti waan tokko tokko dubbachuun numa jira. Kun mallattoo qabsoo nagaati. Aadaa biyya kanaa keessatti kun kaan ajjeesee qabrii isaa irratti dhagaa dhaabee jiraachuu waan bareef hoggaa xiqqoo girrigirri miidiyaa kun dhufte namuu ni rifata. Hin rifatinaa mallattoo qabsoo nagaati. Maaliif wanni kun dubbatame maaltu kana duuba jira? Garamitti deemtu biyya kun of gaafachuudha jechuudha. Mirga as dhufe kana calliftanii ilaaluun qabdan. Awwannin isin dhaamu biyya kana keessa paartiin tokko dimookiraasiin dhufuu hin danda'u. Paartiin lama yoo xiqqaate lama yookaan sadi biyya kana keessatti walitti dhufee wal dorgomee biyya kanaafillee furmaata ta'a. Addi bilisummaa Oromoo waan keessan waan itti miidhamtan waan itti tumamtan waan itti saamamtaniif qofallee osoo hin taane akka carraatti biyya kana keessa jiraatee filmaata as deemu kana keessatti dorgomuun dirqamaa fi barbaachisaadhaasi. Biyyi kun biyyi wal dura dhaabbattee paartii wal dura dhaabbattee waliin dorgomne kanuma akka kaleessaatti parsantii 100 paartii tokko moo'ee sun dimookiraasiin dhufuu hin danda'u. Ijoollee tana bakka itti guddifattanii qabdan. Aangoon tunis yeroo garii nama macheessiti. Osuma deemuu lakki olaantummaa kunis nama mi'aawaa dhufuu danda'a. Kana hundaa'u kan dhaabu akka nam tokkee dura dhaabbachuudhaan akka paartiitti dorgomamee paartiin kun kana godhaa hin jiru kana godhuu qaba uummata kanaaf bishaan baasuu qaba mana barnootaa godhuu qaba kana godhuu qaba jee kan dubbatu isinirraa paartii kana ofatti beeka. Kanaaf kanarratti dammaqaan hojjechuu qabdan. Yommuu paartiilee gateetiidhaan akka dibichaatti wal dhiibu kan akka hoolaatti fiigee wal dha'u lakkii rakkoo hiyyaa miti rakkoo isaanii xiyyattanii keessaafuu qeeroon Oromoo harka marattanii ilaaltan yoo kana dirmattanii yeroo wanni sun dhalatetti ta'uun qabu jettanii irratti duuluu qabdan baattan calliftanii ilaaltan wanni sun yoo paartiilee bira kuteessa tokko tokkoon keessanii kuteessa jechuudha. Osoo isin gadi hin dhufne paartiin achitti rakkoo isaa fidatee nagaa walii hojjechuu waardiyaa kan ta'ee tiisuu qabu saba Oromoo kan miidhame kan wareega kafalee kan irratti du'ee fi araraafamaa fi gadadoo kaleessaa san irratti deebuu kan barbaanne isinii kanaatu waardiyaa paartiileeti, waardiyaa biyyaati, waardiyaa dimookiraasii dhufuuti, waardiyaa olaantummaa barbaadamullee gad xiqqeessee wanni kun wareegaan as geesse adeeroo kanaa miti mee xiqqoo qabbanaa bishaan itti dhugi jee kan qabbaneessu isin yoo kanan goone immoo bakki ilmaan kanatti guddifattan hin jiru jechuudha. Abaluu kiyya akkas naa ta'a jettanii taa'uun isinirra hin barbaachisu jechuudha. Kaleessa bosona keessa turan maqaa adda addaa mee nu baasan takka peentees jaan takka immoo sargoo gabbii jaan takka immoo xabbaabochi jaan takka immoo maqaa adda addaa nu baasan. Arraba dhufnee qabsoo nagaa gaggeessina jennee waliin jirraa miti. Dhaaba keenya maqaan ni beektanii miree maqaan isaa eenyu? Abaa'oo yookaan adda bilisummaa Oromoo yookaan Oromoo Liberation Front yookaan ONG Oromoo Nazaanat Gimbaarii miree yeroo garii maquma bareedaa Oromoo waggaa 50 olitti dhumte kana dhiisaniiti shanee jaan. Akkanaa miti kunis beekaa waraantiidha. Kunis jaalalaa miti faaruu miti. Maqaa ilma abbaa baafatee maquma mucaa abbaa isaatti baafatee yaaman malee maqaa namaa jallisuuf yakkaa beekaa. Mucaa kee maqaa siin baafata maquma itti baafattee yaammattaa jechuu mucaa kee. Kanaaf dhaabni kun dhaaba keessanii ABO'dha jechuudha. Arraas ABO kaleessa ABO dheengaddaas boruus sanum. Hoggaa biyya kana dhufnus kaayoo kaleessa isin irratti wareegamaa turtan osoo hin sharafin irratti haala daliilii fi rakkisaa kamuu keessatti hogganni kun wareega isa barbaachisu kafalee kaayoo san duurummaa isaatiin fidee isinitti kennee jiraachuudha.
kana booda kan xumura itti godhuu qabu isin waan akkasiitis laala ofirra sigalee ammoo shane jechuun koree hojii raawwachiiftuu dhaaba kanaati afaan oromoo qulqulluu urjinaala kan warri dhiyaa executive committee yookaan koree hojii raawwachiiftuu jaaniin san warri sooveetii yookaan warri raashiyaa polit biiroo hajaaniin san waajjira siyaasaa janii warri raashiyaa warri sooveetii warri dhiyaa westiin ammoo executive committee jechuun waajjiroota siyaasaa janiin afaan ammatti jijjiiramee itti dubbatamu kanatti biyya kana keessatti koree hojii raawwachiiftuu dhaabaa jechuudha. Isa kana jecha Booranaa Gadaa gumii Gaayyoo keessa jecha kana gumii sabaatii fi shanee gumii kajamu maaliif afaan alagaa liqeeffanna afaan oromoo bareedaan jechi bakka kana bu'u ni jira jaamee bara 1998 koraa tattamaa irratti Boorana keessaa jechi kun fudhamee gumii Gaayyoo irraa gumii sabaatii fi shaneen gumii fudhatame jechuudha. Kanaaf isa kana gad deebisanii jala ol deebisuu kanaan akka dogoggorri isinitti uumamne ABO'n keessanuma kan kaleessa irratti wareegamaa turtanii kanaas ija takka cufadhaa ija takka laalaa. Bifa waliigalaatiin qabsoo as ga'e kana hangana irrallee isinitti hin dheeradhu qabsoo as ga'e kana akkatti asiin geenya isin hundaatu beeka. Sabni Oromoo kun hundi keessaafuu qeeroon Oromoo addatti qeeroof qarreen wareega olaanaa fi seenaa guddaa qabsoo kana keessatti qaban. Ammallee qabaachuu qofaa miti. Seenanii bulchiinsa keessaas paartiilee biyya bulchu keessaas kan irraa paartiilee biyyaan dorgomu keessaas jaranaan waan takka duraan dhaabbadha. Akka dhaabaattillee akka kiyyattillee qeeroon Oromoodhaa waardiyaa qabsoo kanaati jenna akka nama kanaa miti. Qabsoo kanarratti wareega olaanaa kafaltu. Qeeroon dhaaba siyaasaarraa walabaa jedhamne hedduun qeeroon wanni dhumtaniif siyaasaadha jijjiirama fiduudhaaf akka nama kanaa miti hoggaa jijjiiramni dhufe yoo biyya sana seentee paartiilee biyya bulchu keessa yookaan katti dorgomuu fi katti dhabamte kan keessatti seentee jijjiirama kana keessatti abbaatti taatee hogganatti taatee yoon deemne ati dhaguma harachuu qofa dalagaan kee hogguma isaa tadagaa taatee isa tadagaa ni beektamii fire department jechuudha. Hogguma ibiddi dhufe hunda ibidduma dhaanfitee mana galuudha. No akka ibiddi sun hin qabanne bakka san dhayitee aangoo qabattee ibiddi zalaala bakka dhaamu godhuun dirqama keessan qeeroon. Kanaaf hojii guyyaa daily routine keessatti nu siyaasaarraa walaba. Hayya siyaasaarraa walaboo taate jima guurtamoo maal goota dalagaa kee. Biyya kana kan bulchitu mootummaa qabatteef jijjiirama radical change hundee kan fidu akkaan isin injee amaanaan taatu wanti abbaa malee lacheelloo fi abbaa jabeeffatu dantaa abbaa jala ciisee fira qabu qeeroon akka qeerootti jiraachuu qabu miseensonni qeeroodha ammoo qeeroon akka qeerootti institution kun waardiyaa ta'ee arraa miti yoo addi bilisummaa Oromoo biyya qabatee aangoo qabatees sirni kun itti fufuu qaba ABO'lleen dantaa saba kanaa yoo tiisuu baate qeeroon ulee isaa lafaa kaasuu qabu yoomillee taanaa jechuudha akka nam tokkootti immoo akka tokkoon keessanitti paartiilee siyaasaa jiru kana keessatti hirmaattanii yaadaa fi fedhii biyya kanaaf qabdan kan kaleessa dhagaa qabattanii haati teessan qoraan gurgurtee farshoo gurgurtee shuumoo gurgurtee jimaa kiiloo gurgurtee isin qaraasifte katakkaa osoo isin laaltee hin quufin karaa irratti hiriyoonni keessan dhabaman gariin keessan baarrii nyaatee jechuudha. Waan kana immoo abaluu bakkaan naagaya ani qeeroodhaa siyaasaarraa walaba harka maradheen taa isa juu kana tasumatti namanina marginalize generation qeeroodhaa kaarra biyya bulchu kaboru biyya bulchu abdii biyyaa ka guddachuu qabu siyaasaarraa walaba jennee dallee tijaarree achi keenya akkam godhuu deemna ibiddaan dhaanfuufi fire department ta'eetuma ibidda dhaanfee taa'uudha wanni kun dogoggora irra deebi'aatti yaada siyaasaa keessa seentanii ibiddi kun waan itti amantan kan jaalattan akka ibiddi zalaalam hin qabanne masaraa sanuu dhaquu qabdan wanni isin dhoorkaa takka illee hin jiru jechuudha asirraa kaasee hanga gubbaatti abbaan biyya kanaa isin jechuudha kan biyya bulchuus isinii akka dhaabaattis katti amannu kanarratti hojjechuu qabdanii irra deebitanii fiidanii tokkummaa keessan jabeeffatanii gandaan amantiin abbaa qabeenyaan mootummaan osoo hin taane sirna sana qabattanii kan mootummaa paartii kana deeggarus haa deeggaru kan mootummaa deeggarus kan ABO deeggarus haa deeggaru kan KFO deeggarus haa deeggaru akka namaatti yaada isaasan walaba ta'ee qabachuu qabu. Instituushinni qeeroo immoo kaayoon qeeroo waardiyaa Oromummaa saba kana Oromiyaa fi Oromummaaf duuba deebisu kan injifannoolee qabsoo Oromoo kana kaas ga'e kana gara duubaatti harkifisu kamuyyuu
dhaabbatanii ittisuu qabdanii kanarratti ijaaramnee harka wal qabannee garaagarummaa jirtu hundaa'uu jidduu dhiphifnee injifannoolee ammallee akkuma bara chaartaraa osoo waliin dhufnee dhiichifnee geerarree alaabaa qabannee deemnu akka wanni hin taane ijaaramnee injifannoolee kana jaarmee qofaan karaa nu dandeenye. Jaarmee jechuun qindoomina hawaasni tokko hojii mataan dalaguu hin dandeenye gamtaan walitti dhufee humna beekumsa qabeenya waan ijaan mul'atuu fi ijaan hin mul'anne kan akka sabboonummaadhaa walitti fidee gamtaan ofirraa kaasuuf tolfatu jechuudha. Kanaaf Oromoon ijaaramee qindaa'ee hojjetuu qaba. Arrallee ni agartan warra ammaan tana fira bakkaatee Oromiyaa keessa horiyaa jiru warra ollaa keenyaa tarii warra ammoo horiyaa jiru kana qeeroon kun rakkina isaaniin beektan ta'a. Garuu abbootii keessanirraa bara tarii haarra turee dheengadda isin gartee xiqqoo ciqilfachiiftan kanarra kamma lafaa ka'u kun irra hamata. Kuni maqaa keessi morma, Oromummaa si morma, Oromiyaa si morma, biyya keessi morma, akka namaa jiraachuun leebisa taatu malee si mormaa jechuudha. Kana hundaatu gaddeemaa jira. Wanni irra dhumaa turtan xumuran harkannee kanaaf qindoomnee harka wal qabannee ijaaramnee sirnaan injifannoolee gootowwan keenya asiin gaan dhaamsa jaalawwan keenya kana harka wal qabannee xumura akkatti goonuun sinitti dhaammadhaa. Nuti immoo akka dhaabaatti dhufnee biyya kana keessa jirra. Wareega qabsoon nagaa nu gaafattu kamuu kafallee xumura itti godhuudhaaf murteeffannee jirra. Isinis murteeffattanii harka wal qabannee xumura itti godhuu qabna. Waan na dhageeffattaniif fayyaa ta'aa ulfaataa galatoomaa isinidha. miseensa dhukkubii federeeshinaa Oromoodhaa hedduu galatamuu jennaanii gara waltajjiitti amala guutuusa. Sagantaa keenyatti walaleessaa Mahammad Ibroodhaa gara waltajjiitti dhufee walaloota akkaan shaa isin godhaa. Mahammad Ibroo walaloodhaa qabatee dhiyaataa hamileedhaan isin adda. Wayyalleen qabu. Fulbanni guyyaa shanii guyyaa oboo teenya isin taqabballaa hundi lammii keenya faradduu fi haftuu yaafte biyya keenya taafte ni baafnaa jirre qeerroon teenya finfinnee ol seentee bootaa goota keenya abeebeetu baati isa abbaan keenya achi tawwaalamtee lafaan abbaa keenya finfinnee ol seentee garsiifte waan adda finfinnee fanniftee biyya abbaa gada abdii finfinnee atu harkaa qabda. Maal haasaa jirtaa finfinnee maal qabda hirriiba siddiif naan xiyyeechuu yaadda huma asiin qabdu gaafa dubbaa gada jawaar jirre jee qeerroo lafaa kee bayyanaa sanbatoo araaraaf ol kee daawwidooboo qabee finfinnee ol kee bakka laagarbaatiis goototaaf yaadde osoo harkanii jee warri kaleedde baay'eedhaan gammadaa waan finfinnee ta'e lammaan obsaa jee wanni yaanne ta'e abiyyiin ol kee alaabaa dubbate turrokkoo hin qabdu waan ummataaf ta'e tanaaf lubbuun baatii qeerrooti jee barnoota misoomaaf yeroo kannaa jee dargaggoo meeqa sodaachiftee bara naman guddoo booba itti qabdee irraa kutte qabdoo rifaatuudhaan dhiisee fooqilee gurguddoo ija facaasiftee abbaas taayyeetillee maqaleetti galii afaddu itillee ganaa si diddiisaa haqa garaaqillee isaatu nyaatee barsaa keenya ullee isaatu nyaatee barsaa keenya kuullee cumaasaa fageessaa isaa abdiillee waraabessa namaa akkan seenaan hin tolle badhaasaan harkadhee jeetu kokkofle sun badhaasaa miti wayyaa qalbii ijoollee warri siif kanallee dulloota kolkolee waa walirra hin jirtu dikaalaa wayyaalee dhiiramee qabitee hojiwaan hin malle yaa lammaa magarsaa ifaa lammii keessa leenca oromiyaa si qabnaas keessa siraay fageessallee dhoyte afaan keessa gawwaa ulee hambaa namayyumaa kaasa leenci tolan beeku wajjin godhin qoosa ammaa uqaanyoo ta'e bayi biyya keessa qeerroon si dhaqqabee mataa sirraa buusa qeerroonis qeerransaa leenci oromiyaa finfinnee bookkisa leenci oromiyaa adaamaa bookkisa finfinneellee seenee wayyaanee boochisa calankoo hin deema mataa na dhukkuba dawaanatti himee atummaa yaa gurba nu dhaga'uun hundisu fardi gara arba ilmaan keenya fitee maqaleedhaa sirba
lammaan garaa yaase jawaarri dubbise qeeroon irra ga'ee eenyummaa agarsiise abbaan gadaa dhufee laaleetti murteesse abbaan gadaa dhufee laaleetti murteesse jawaar jirra jee qeerroo lafaa kee jawaar jirra jee qeerroo lafaa kee bayyanaa sabbatto araaraaf ol kee abiyyiin ol kee firdiitti murteesse amma asumarratti gabaabadha karaa barnootaatiin as deebi amma warri asitti argamu kun waan qeerroo liqiitii waan ta'eef barnoota irraan qophaa'ine biyya tana akka itti fuula duratti itti ijaarree ittiin guddifnu irratti waliin akka hirmaanuu irratti karaa barnootaatiin xiqqoo irra baaf. barnootaaf haa yaanu mana tokko ijaaruuf utuma feessa biyyi immoo guddattee barnootaan murteessa barnootaaf haa yaanu biyya haa guddifnu dhaloota nu boodaaf fakkeenya haa taanu sawaan ajaa'ibaa dubbiin maa akkas taati wanta akka sochoosuuf ogummaa dafeeti ogummaas waan qabnu kun hongaarraatti ogummaas waan qabnu kun hongaarraatti Kamuteera tolchuu lammii Ameerikaati biyya teenya keessaa kun kanayyaati albuudaa fi warqii gurtee biyyaa baati osoo wal jaalannee walirraa baranne wal tuffachuu dibnee barnoota babbaane addunyaan dorgomuuf ulaagaa guuttanne addunyaan dorgomuuf ulaagaa guuttanne biyyi Itoophiyaa diinagdee waan qabdu humna namaa malee siyaasatti dhiiftee booda maal laalle baasiin ba'aa jiru eenyu bakka oole baasiin ba'aa jiru eenyu bakka oole naachuraal barannee addunyaan dorgomna warshaa takka uumuuf wayii jara yaamna ifumaa hojjennee hiyyummaa irraa baana hanguma yoomitti meeshaa alaanayna qalbii as deebisaa hoottaanii baranna barnootaaf ogummaaf hundaaf haa bolollu waa walitti finnee sochoosu yaa yaallu barnootaaf ogummaa hundaaf haa bolollu waa walitti finnee sochoosu haa yaallu waan akka ifaafaa manattu haa laallu ijoolleen faranjootaa xiqqootu hojjeta wayii keenyatti wallaalaan guddata hinaafuufi qabna barattoota keenya waan akka jetteefaa beekaanii danteenya kursii utolfannee kunoo irra teenya warra nu duraati warri nu balleeyse siyaasaa santu nu dubbise barnoota yoo dhaamu akka ittiin dhamaanu hiyyummaan nu qabdee miila qullaa ayyaanu baay'ataa dhabame jennee liqiin fuunu baay'ataa dhabame jennee liqiin fuunu abiyyii fi lammaa gaafin teenya amma taate bilisummaa nu eebbisaa amma waan na dhageeffattanii baay'ee horootoma baay'ee naa galatooma adawii tokkummaa kana rabbi haa muru adawii jaalalaa akkanatti rabbi haa muru adawii nageenyaallee akkana rabbi haa muru isaa danda'a rabbiin haa muru ka danda'u rabbii rabbi nurraa haa muru adawii tokkummaa rabbi nurraa haa muru adawii bilisummaa rabbi nurraa haa muru adawii gartee gandaa fi gandatti addanu baaftu rabbi nurraa haa muru saaraddaa fi aradatti addanu qooddu rabbi nurraa haa muru bakka subhaana rabbika abbaan zadaa maanguddoon biyyaa itti galateeffannaa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adawwii Oromoodha rabbi cilee bishaan buute rabbi si haa godhu. Tokkummaa teenya rabbi warra ijaarratu rabbi nu haa godhu. Qeeroo fi qarree teenya gartee gizee hundaa'u rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Barumsa irratti gartee isaan haa cimsu. Tokkummaa irratti wal jala isaan haa yaasu. Wal jibbaa gandaa fi gandaa rabbi isaanii duudhaa haa fuudhu. Waan ajaa'ibaa araddumaa fi araddatti namni addaan wal qoodu takka faa jira waan san rabbi nu keessa haa balleessu. Gandaa fi ganda wal qoodu jira rabbi nu keessa haa balleessu. Rabbi nu keessa haa balleessu. Rabbi nu keessa haa balleessu. Amantaa teenyallee gartee nama sirriidhatti eeggatee waliin kunuunfatee oromummaa fi amantaan walitti hidhaadhaa waliin deematu rabbi nu haa taasisu. Wal jala nu haa oofu. Tokkummaa nuuf haa qanu. Diin irrattis tokkummaa nu haa qanu. Oromummaa irrattis tokkummaa nu haa qanu. Wal jala nu haa yaasu. Wal jala nu haa yaasu. Adawwii teenya rabbii cilee bishaan buutee si haa godhu. Daaraa bubbeen fuute rabbii si haa taasisu. Daaraa bubbeen fuute rabbii si haa taasisu. Dhaaba keenya gartee saba keenya saba adda bilisummaa Oromoodhaa ka jedhamu kana gartee ka rabbiin
alarraa gartee nuuf galcha kaysaaniif jecha wareegamaadhaa turre biyya keessatti haanidhamaadhaa haantumamaadhaa keessaafuu addaraashmaanaa keessatti ilmoo abbaan hin dhaanin as keessa dhaanaadhaa turan as keessatti gartee kan laamshees jira kan du'anillee jiranii san hundaa'uu rabbiin jabeenya nuuf haa kennu obsa nuuf haa kennu oromoon gartee ta dabarte ni dhiifata ta fuula duraatiif rabbi tokkummaa nu haa kennu rabbi tokkummaa nu haa kennu wal jala nu haa oofu wal jala nu haa oofu subhaana rabbika tammaa sibuna salaam Isga rahamata nuwago diyorna asirratti ansega sirba tokkicha duraan beektan san irraan isin buuse jechuudha salaa muuziqaan hin jiru Nidil koina honi gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate wal qabanne wal hambanne harka miila yoo wal taane surii gocha yookiin boona wal qabanne wal hambanne harka miila wal taane surii gocha yookiin boona hinoongoynu wanni gamtaan itti kaane wanni gamtaan itti kaane Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate nuti walii humna beeyne nuti walii humna beeyne karaa sirrii hirra buune yooni gamtaa takatame Ganololu bakka itti eegamne Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Chaya odaa jala teenye mala irree yoo tokkomne Bala mari yuri khane Nongoinu akhe khayoni tokone Akhe khayoni tokone Nidil koina yoni gamtaan jiraatte yoni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Nidil koina yoni gamtaan jiraatte yoni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate wal qabanne wal hambanne harka miila yoo wal taane surii gocha yookiin boona hinoongoynu wanni gamtaan itti kaane wanni gamtaan itti kaane nuti walii humna beeyne karaa sirrii irra buune yooni balka takka ceene gayoon ollu bakka itti eegamne Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Nidil koina yooni gamtaan jiraatte yooni gamtaan jiraatte gooto kumaan jabaate Chaya odaa jala teenye mala irree yoo tokkomne lafa surrii yooni kaane hinoongoynu wanni gamtaan itti kaane wanni gamtaan itti kaane Ani maqaan kiyya Ismaa'eel Ayyuub Mahammadin Jaama jiraata aanaa Xullooti magaalaa Irnaati jechuudha. Hojjetaa mootummaati jechuudha. Waggaa 20 ol kana hojjedheetiin jira.
arra waniin as dhufeef ayyaana guyyaa gootota ibla 15 guyyaa gootota jaameeti ayyaana kanarratti kan argamne ayyaana kanarratti argamuudhaaf anilleen kan nakakaase waggoottan 27 dabran keessatti roorroo uummata Oromoo akka uummata Oromootittis haa ta'u akka maatii keenyaatitti akka fakkeenyaaf mootummaa warraa iyyuu ja'amee hangas takkatti akka beekamu ifaadha. Keessattuu mooraan arraan tana keessatti kabajaa jirru tun mooraa itti waggaa meeqa guutuu itti tumamaa itti qaamni keenya itti irrataa itti kaan itti biyyaa bahee namoonni asitti ayyaana kanarratti argaman hundinuu miidhaan cimaan irra gahee ayyaana kana ayyaana gootaa kan nu keessaa wareegamees hedduutu jira kan nu keessaa qaamni irratees akkasumatti hedduutu jira ayyaana kanarratti argamne gootota keenya yaadachuudhaa fi gootota keenya yoo yaadannoo ammaas qabsoon fuula duraa maal ta'uu qaba waan jiru ummanni keenya qeerroon keenya qarreen keenya hawaasni keenya hayyoonni keenya manguddoon keenya kana hunda hubatanii qabsoo keenya gara fuula duraatitti dhaaba kanaa wajjin ta'uudhaan qabsoo kana gara fuula duraatitti tarkaanfachiisuudhaaf asitti arra gammachuu nutti dhagahamte gaddilleen akkuma jirutti ta'ee iddoon kun iddoon keessa jirru keessattuu iddoo seena qabeessa iddoo itti keessatti miidhaan ummata keenya irra miidhaan meeqa irra gahaa ture kanaaf gaddi akkuma jirutti ta'ee gammachuus arra asitti dhugumaan ayyaana keenya ayyaana gootota kana kabajuudhaaf dhugumaan gammanneeti jirra gammachuu guddaan na dhagahame jeetiin fudhaa kanatti aansee ammaas waliin dhaamu ayyaana kana kabajuu qofaa miti nuti ayyaana kana kabajuu qofaa miti ayyaana kana kabajuun keenya waa hedduu nutti kallattii hedduu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dhaamsa hoggansi adda bilisummaa Oromoodhaa asirratti dhaamsa guddaa nuu dhaamee jira. Dhaamsa waan dabreetii fi seenotawwan dabreetii fi gara fuulduraattis waan ta'uu qabu hunda nuu dabarseeti jira. Kanaaf kana ummanni keenya keessattuu qeerroo fi qarreen keenya biyyattii tana gara fuulduraatti tarkaanfachiisu qeerroo fi qarree qofa ta'uu isaa ibsa godhee jira reefuun tana yoo dhugumaan kan dhageenyu taate. Nama hawwan manguddoota keenyarraa qabsoo manguddoon keenya yookiin gootonni keenya asiin gahan kana qeerroo fi qarree tana kan irraa fuudhee gara fuulduraatti tarkaanfachiisu jenneeti kan yaannu jechuudha. Kanaaf dhaamsa guddaan wanni niin isaaniif dhaamu dhugaa irratti hundooyne haqa irratti hundooyne nuti haqa dabsineetii miti kan tumamaa turre haqa dabsineetii miti kan biyyaa bahaa turre haqa dabsineetii miti dhiigni keenya asfaaltii irratti dhawamaa ture haqa dabsineetii miti kan qalamaa fi daa'imman qalamaa fi daftara qofaan karaa irratti dhumaa turanii kanaaf haqa dhugumaan mootummaan yeroo dabre keessatti jiru haqa nu dhorkullee rabbiin haqa nu dhorkine arra guyyaa gammachuu kanaan asiin nu gahee jira jechuudha. Kana galata guddaan galchuu barbaade jechuudha. Kanaaf ummanni keenya kanarraa ka'uudhaan gara fuula duraatitti tokkummaa keenya cimsinee sabaan amantiidhaan xiqqaa guddaadhaan kun ijoolleedha kun nama guddaadha jennee osoo addaan wal hin qoqqoodin akka obbolaa garaa tokko wajji dhalanneetitti sabaa fi sablammoota keenya hunda hammannee qabsoo keenya gara fuula duraatitti tarkaanfachiisuudha. Keessattuu karaa sirrii ta'een kaayyoo sirriidhaa qabannee dhaaba kamtu kaayyoo sirriidhaa qabatee ummata kana dhugumaan biyyattii tana abbaa biyyaa tahee qabatee deema jennee kana sirritti addaan baafannee dhaaba kanallee jalatti hiriirree filannoo keenya kanaaf qophaa'uu akka qabnu asirraa waan guddaa hubanneeti jirra jechuudha. Dhaamsa guddaan qeerroo fi qarree hawaasa as jiru kanaaf illee dhaamuu barbaada jechuudha. Kanaaf isinillee amma kana caalaa akka amma reefu jaalbilloo irraa dhageenyetti paartiin isaanii aanaalee hundarratti gadi bu'eeti jira miseensa isaa asitti ramadeeti jira waan jiru achirraa hubanneeti jirra. Kana qofaa miti wanni nuti hojjennu waan hedduudha jechuudha kana keessatti. Paartiin kun biyya keessatti hanga hawaasa gadiitti gadi bu'ee waajjira isaa dhaabbatee karaa ifa taheen tarsiimoo ifa tahe qabatee kaayyoo ifa tahe qabatee ummata keessa gadi bu'ee ummata sochoosuu qaba jechuudha. Akkanumatti
maqaa qofa qabannee deemuu osoo hin taane uummata keenya hunda sabaa fi sablammoota hunda hammannee socho'uu qabna jechuudha haqa irratti hundoone. Kanaaf paartiin kun sirriitti gadi bu'ee caasaasaa qaamasaa diriirsee deemuu qaba kan ju'uun qaba. Kana yoo akkasitti ka deemu taate uummanni keenya illee jala hiriiree dhaaba kana cimsee filannoodhaaf qophii ta'uu ni danda'a kajuun yaada qaba. Maimuna Abdurrahman Jaan. Magaalaa Irnaa irratti Aduwwaa lama. Bakka tana gammachuu addaan na dhageemee hin hirmaadhe. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo tanaatu hedduu na dhageeme. Hedduu nama meeqatti dhabnee goota meeqatti wareeyne qabsoo adda addaatiif ilmaan meeqatti wareeyne ilmaan meeqatti dhabnee waan hunda yoo jireenya keenya hunditti dhabnee gaara keessa osoo yaa'u turree itti as geenye gammachuu addaan na dhageeme irraan tana. Asirraa qooda maaliif fudhatte? Qooda hedduun fudhachuu ture. Yeroo duraatis gaafa duraa keessa baay'ee keessa hirmaachuun ture. Ji'a 13 mana hidhaa hursa tureetiin jiran. Achitti illee hirmaadhee kan ture dingaay qululli irraa hin qabamee achi keessatti illee yeroo dheeraa gammachuu addaatiin hirmaachuun ture. Qaamni keenya illee irra miidhamee ture. Alhamdulillah ammallee as geenye qeeroo hedduutti dallee fi fillee dulloomu. Qeeroo hedduutti hirmaannee ammallee alhamdulillah rabbil alamin ammallee ittuma jirra itti as geenye. Alhamdulillah keessaafuu waa'ee addaraasha kanaa ugaan kaasee siimuga. Hedduu ilmaan meeqatti dhabnee bishaan rafamee asiin koroonni afameeti. Horotarra ilmaan keenya ofaa garafaa raphaa qeeroo meeqa lubbuun illee itti dhabuu turre. Maal irratti dhabuu turre sababu baandiraa baawwa tokkittii tanarratti waan biraatii miti. Alhamdulillah rabbil alamin yaa ilmaan kiyya kaasiinuu nu ga'e. Galanni guddaa galanni illee isinillee baga rabbi ubrii isin haa kennu bakka teenya sana birallee rabbi isin haa dabarsu. Gootota keenya Oromoo sanillee haa akirameef illee rabbi rahmata haa godhuuf. Rabbi jannata firdoos rabbi haa kennuuf. Sila lammii isaaniitiif jecha gabrummaa nurra turte tana jecha gabrummaa amata dhibba meeqa nurra turteeffame jecha nuuf jecha waan wareegamaniif jecha rabbi jannata firdoos rabbi haa kennuuf. Maatii teenya taa hogguma dabre kanallee nurraa dhumte hedduu tamataan irraa nu dhukkubu tanuma isfaalti tana nurraa dhumteef illee rabbi jannata rabbi haa qananiisu tana keessatti illee du'aayii guddoon isinii godha ammaas gootota Oromoo kana dura dabreef illee rabbi rahmata haa godhuuf hundumaafuu hafe immoo jiruu fi barakaa rabbi nu haa kennu. Tanaafuu waa'ee Oromoo tana hedduu miidiyaa Jowaar Mahammad illee halkan tusii keessa dhaggeeffachuu turre silkii olii bilbilee arraan tana ka'ee wayyaaneen mana gala jirtiif irraa cufaanuun jechuu turanii horiineef irraa cufnaa televiizyinii halkan zaa saddeet booda dhaggeeffannaa alhamdulillah arraan tana dirra baanee dhaggeeffatu jirra. Garuu addaraashaa kana keessa baandiraan abaa'oo takka dhaabbachuun hedduun galatoonfadha. Hedduu keessaafoo warri addaraashaa kanatti ilmaan keenya tumaa jirus asuma jira. Ammoo hedduu wal cunqursinee nuti islaamummaa Oromooti. Alhamdulillah rabbil alamin garuu lubbuun numa jiranii haa jiraatanii nama keenya bakka geessu hin qabnu if duraafillee walumaan qabannee walumaan ammannee jiraannaa. Garuu immoo akka laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah sanii bilisummaan ittuma fufti malee hin kuftu. Gootonni keenyallee naa galatoomu ka qabsoo kanarra wareegamee asiin nu ga'e. Isinillee galatoomaadha hedduu baandiraa baay'oo tanaaf jecha hedduu addaraashaa kana keessa miidhamuu turre. Alhamdulillah gaanutis numa jirraa kunoo mukninis afaan beekee. Kunoon silaawaan dubbatu gaa silaama kun ragaanumaaf ba'a. Tanaafuu amma gaa tanaafuu qabsoon tun hedduu dhugamtee hedduu nurti dhimmamnee itti jirraa hedduu irra turree tanaa jechaa alhamdulillah rabbil alamin qeeroo teenya rabbi bakkaan nu haa ga'u. Garuu mallee if duraafillee filannoo itti ciyaanu kanaafillee qabsoodhaan tattaaffiidhaan akkasitti gaa akkuma amma durarra turre sanitti filannoofiillee qophooyineetuma jiran fakkaatti ittuma fufaa jirra alhamdulillah. Kanatti aansee garuu sirni wannichi kute galaanni haa fuudhu taafte xiqqoo taafte guddoo tate hafte kute xiqqoo waan ijaa walii qabannuus hin qabnu alhamdulillah keessaafuu qabsoon lammii teenya Oromoo hedduu gaara keessa muka quncee mukaa nyaachaa dheebbi beelaa fi dheebuudhaan wareegamtee taakkan taane taatee kan nyaanne akka nama nyaatettis gaara keessatti qawwee fudhattee muka boraafattee jirtu saniis illee rabbi taaftellee nagaan nu agalchu tanallee rabbiinu walumaanuu nu haadhisu ubrii barakaa qabdu walumaanuu nu haa kennu tanaan jaa. Ilmaan Oromootiif yookaan qeeroo fi yookaan qarreedhaaf maal dhaamtu? An qeeroo fi qarreedhaaf wanni niin dhaamuuf dhaamsi guddaan sodaa rabbii malee sodaa namaatiif duuban deebinaadha. Rabbumaan nama jeesaa rabbumaan nama fudhataa. Dhumti tamma duraatu waamaan hin goone kun Oromoon barakachaatuma jirra malee dhumaan jirru hin jaan malee qeerroof wanni niin dhaamu ifuma dura malee if booda kan deebine jabaadhaadha lammii teessanis ammadhaadha qabadhaadha nama keessanis fi qabaadha jaalalaan kabajaadhaan
هذا تيسن كهذا تيسن لا لا باخذ لك باخذ لا لا دا واتك صداتك كذا ببونا دا خستر جراد دا أنجانا كيرودان فنان دا ماف هيا قالتهم ما يسن مكاك يا مصطفى سلام من نانجان جراتا أنا تلو أردا كمتشيسي هرمان ناس رتيرمات نخنرا كامو كنا كندي سرا كامو توكو أيانا كنا كبجودا ورا كندي سرا كامو توكو يجودا إدو كنا تتورا واسيدي في خنين جمتشو كبوانا رايانا راكنا توكوفا يرو دراتي فواجران تون موتمان درجيرا غافا خوفي ورانا دبلسلما ورموتي كامبي كان خيسة توري لما دا ديبينيتي كامبي كان خيستي أسكيسة شافا كامني أسكيسة تومامني هالكن ساعة ديتي تكاوي غورا خيسة كامني أفان خيسة كامني لبون تنوغوارا ما تورتي أسكيسة تي سدفارتي الرب بوتو مساني تي ديبيني على بعد أبني نموذج غافس دفني في غوتوان دمان أسد تران تناكنا تبي فخنا كبجابون بايه خنا كم تشيزو خنا ندا كم أي شودا دبلتان warning kamu umat Oromo tifjechu ummanni Oromo tanandura khara addadda tinshira addadda nurratti tataturan daba maga daba adablisuma Oromotin nama hedduudha fixaa turan nama hedduudha hidhaa turan nama hedduudha biyyarraa dhabamsisanii hayyuume biyyatanaaf sila fayyadu dhabamsisaa turan jechuudha karaa amantiitiin nu fayyadamuudhaan karaa gandaatiin nu fayyadamu naannoo fi gosaa fi amantiidhaan nu fayyadamuudhaani ummata keenya kana duudaa garaa godhanii jiran jechuudha ammallee shirri kasiisan gubbaarraa ka'ee hanga gadiitti ummata keenya keessa babal'ataa jira jechuudha harka wayyaaneetiin keessa babal'ataa keessa deemaa jira wanni guddaa waa sadeen amantiidhaan naannummaadhaan gosummaadhaan ummanni keenya akka waliin qoonne wadhaamsi guddaan hanga yeroo amman tanaa qabu jechuudha qeerroo fi qarreen nama gartee biyyattii tanaaf jijjiirama bu'uuraa fidee falmee mootummaa kana hara jijjiiramatti oofu jiruu fi jijjiirama amma dhufe kana mul'isarraa qaama tokko kana waan ta'eef qaama gartee karaa adda addaatiin shira adda addaatiin biyya seene kana ammallee qaamni qulqulleessuu danda'us humna qeerroo kana waan ta'eef tokkummaa keessan hangamaa kagamana kawulii kagadii osoo hin jenne tokkummaa keessan irra deebitanii ilaalcha akkasii biyya tana hawaasa keenya keessatti akka lafa qabsiistanii karaa fuulduraatti illee jijjiirama dhugaa sana biyya tana geessanii jechuudhaan qeerroodhaaf dhaamsa dabarsuu barbaade annamma. Ani duraan dursee caaltuu Ahmad Hassan Nanja. Ana warra dadar laga qulo. Amma immoo jiraachuun kiyya biyyoo karaa baati. Ummata keenyaaf qaama karabbiin carraa kana nuuf fide jechuudha. Yeroo san keessa dabarree wayyaanee waan nu goote jechuudha. Laal haala dhufe keessatti yoo ganaafillee haalli akka amma duraa nutti deebuu taate yaada olii wal agarsiifatanii tokkummaadhaan jechuudha. Eeyyee wanni akka amma duraa yoo kan nu deebitu taate jiraachuu qabnaa jechuudha kanneen dhaamuuf. Yeroo amma duraa wayyaaneen reefkota keenya qeerroon teenya taan karaa makiinaarra dhumteeti uummanni keenya kaan guuree bikkatti dhumte beeka. Ilmaan Oromoo huloo jaalataa ta'an wayyaaneen ibiddarra shidde jechuudha. Huloo jaalataatii fi murattuu odaa bakka takka kufan battalatti aanaa lolaa araddaa malkaa ballootti jechuudha. Aanaa malkaa balloo araddaa lolaa jalloo bikka jaanitti qummuuxxootti dallaa uummanni ibiddarra shidatee biraa deeme ibiddarra shidde jechuudha. Gizee lamada deebinu akkatti fuunee dhabne akkatti fuunu dhabnee jechuudha. Hanga sadarkaa sanitti ibidda nurra shiduu turte kaan dhabamuu ture waraabessi nyaachuu ture lafa gammoojjii lafa waraabessi jirre jechuudha. Allaattii malee waraabessi jiru. Arragaa qeerroon teenya arra akkana dammayxee ilmaan Oromoo karaa makiinaa irratti dhumtee ilma abaluu beekamanii awwaaluun isaanii na gammachiisa. Arra maqaa kanaaf ammas asitti deebi'ee walqunnamuu keenya kanaaf nin gammadaasi onneen tiyyatuun qoman na dhiibatte jechuudha. Dubbachuu sanuu hin danda'u waan inni irra qote gizee yaadadha. Kanaaf amma ijoollee dhaloota na booda amma mucaan kiyyaa ka duraa mucaa kana ni ga'a amata 15 ni ga'a jechuudha. Barri
qabsoo kanarraa deeme bara 1990 takkaan itti dabalame akka lakkoofsa Awurooppaatitti. Bara 1997 Januaarii kabanyee ji'a tokkoffaa keessa na qabde jechuun wayyaaneen gandarraa na fuute. Na fuutee Huseen na galchite Huseenirraa guraan na hiite aradda gibbii yaasoo tayyaan gara mul'ata. Bakka maskiinni Oromoon jirre jechuudha. Hayyee gizeechin na hiite warran qabduu naan jaan hin qabuun jeena warra. Eessarraa mul'attee andi qaala anabbaan kiyya xiqqannarraa du'e warruma keenya sanuun beeku warratti ergadhu naan jaan warran qabu. Eessa abaa dabalamte abaa akkanumatti bikka dhabaatti dabalame hojii deddeemu jira waan takkaas godheen goosifne waan takka jeetiin haadee hidhaan galchite mana gibbii yaasuun na hiite jechuudha. Ka yaasuu walloorraa shorroysite gaafasiin bara gibbii Taaddasaa Birruutti hidhamechi nu na hitte. Dhiira nama ja'a uummata isaan deeggartoota warra dadari. Taa amma muummee Shariif Jaalil obboleessa galmooti jechuun isaan qarreetti nu duraa darbite jechuudha. Halkan nu duraa dhabamsiifte guyyaa qayyi masqaliin nuti dhalaan nama torba namni torban kun kaan uummata wal kaannee qabeenyus wal kaannee waliin beeknu jennee gizee ammaan tana nu gabbaaftu qayyi masqaliin nu laaluuf deddeebite qayyi masqaliin ni dhorkite jechuun nu arku. Hasilaa guyyaa kaan nu ooftu walleen ijoolleen achi halkanirraa za'a kanaatitti makiinaa guraa na hitte nama hangana baaftee jechuudhaan namnichi xoqqome qayyi masqaliin nu baasee haardii nu kanne achi booda poolis xaabiyaaf nu dhaleessite gaashira nu dhayte amata bara 1999 takka keessaan beeyanii dhaarraa birgoobiitiin warri keenya na bitee na baase jechuu qarshiidhaan. Niin bee gizeen bee shoorarkaa jira biyya keessa. Ayye shoorarkaa jira achirraa hin deemee dirreedhaa seenee Jabuuti seenee maas. Jabuuti gizeen seenee dhaaba keenya tokko tokko miseensota jiru niin qunname osumaan qunnamtii godhu raafni asin na deebise. Hirenti yabiyyoo karaa baana buuftee jechuudha. Amma gammachuun qabuufiin bakka tana dhufee tanaan dhaamaa fi qeerroo teenyaaf hadhaanis ni dhufti qabsooroo kufuunis du'uunis beela'uunis caphuunis qabamuunis diinnis dirquunis ni jira. Obsuu qabna ammallee ganaadha addan baane tanaan dhaamaaf jechuudha. Indi Maamad. Jiraachuu zeerolatti. Yaanni ati qabdu maali? Yaanni ani qabu harallee gammachuudha gammachuu guddoodha. Anilleen abbaa ilmaan afuriitiin dhabe du'aa jiruu isaalleen arkine Kamaal Muhammad Ali Jaaniini aanaa Finqilleeti indaganaa deebi'eetiiti afaan wanniitiinis wanni jaaniin Leencoo Roobaa Jaaniini saylii nafsa sagal bul wanni irratti wanni dhagaafas amma du'aa jiruu isaa magaalaa Adaree qabame du'aa jiruu isaa namni beekun jiru arraa kunoo amata 25 akkasitti du'aa jiruu isaan beekuu jechuudha. Arra gaamamaa gaan gizee takkaas gaddi hanuma dhaga'emaa gizee takkaas gammachumaan na dhaga'emaa maal goonagaa hatakkan dhalittis numa dhufti dargaggooyin keenyaa sodduu dhume saniif jecha gaabiyyuma bilisoomsuudhaaf gaafun hundi dhufee saniif jecha gaama rabbummaan nu haa bilisoomsuu itti dhumneesi itti wareegamneesi itti cinqamneesi kophaas ilmoo guddisne immoo tana fiinxan haa baasuu jeetin du'aa godha. Maqaan kiyyaa Mannoora Ibraahim. Duraan dursee nuti gootota ilmaan Oromoodha. Ka Oromoof jecha Oromootaaf jecha warreen wareegaman sayyaadachuudhaaf dhungoo isaanii qabsiisne isaan san gadda bakka nutti dhagame isaaniif gaggeessuudhaaf asitti ijoolleen teenya qeerroo fi qarreen hundi manguddoon abbootiin amantaa abbootiin gadaa hundi dhufanii asitti nu irratti hirmaatanii bakka haala bareedaadhaan haala owwaadhaan gufuu gufaata takka malee nagaan bakka akka asirratti qopheeffannu nu hundi namuu hirmaannaa irraa fudhate namuu hangeessaatiin qooda irraa bee nagaan adoonni takka mufiin takka adoonu jidduutti nuumamin nagaan bakka wanta keenya ilaalcha keenya hunda qopheeffannee nagaan adda galuudha jirra kun ammaan tanala haala kanaan qeerroo keenya akka walii gala waniin hin je'uun tokko taanee akkuma ammaan duratti jabaannee bakka waan
ummanni keenya namni beekaan keenya hayyoonni keenya nuun jee fudhannee jechuudha. Waan isaan nuun jedhaniin gahee isaan hojjetan nuun jedhan hojjennee akkasitti tokko taanee gandaan amantiin kana kanaan ati ganda sanii dhufte ati achii dhufte ati sanii ati kiristaana ati musliimaa adoo waliin hin jeen jechuudha. Tokko taanee akkuma kanaan dura hoggaa afran dabre kana godhaa turretti jabaannee karaa fuula duratti akka deemnu dhaamsa qabaaf jechuudha qeerroo teenyaaf. Haayoo uummata keenya nuti haayuma abaa'oo tana haalaan gadi fageessinee jaalanna. Abaa'oo teenya tun laal paartiin adda addaa ta'ee heddummaate tun walitti deebitee takka taate yaada tokkoon uummata keenya gad dhufuu qabdiin jaanan isaaniin. Akka yaanni qeerroo keenya amma gargar baanee achiin taan ODP'dheetti taan ABO'dheetti asumattuu ilaalcha tokko jira. Ilaalchi san hundinuu sirrate bakka akka namuutu ilaalcha tokko wajjin deemnu kanaan yaada qabaaf. Aziza Adam Yusuf jiraattu magaalaa Irnaa iddoon dhaloota kiyyaa aanaa Malkaa Balloo dirree Qufaa. Waan hirmaadheef hedduu baay'ee hamilee guddoon qabaa rakkoo jabduu narra mudachaa ture. Abaa hojiitiin tumamee oggu takka oonee janii oggu takka na hidhanii maydhan darbanii oggu takka na garafanii oggu takka miila na cabsanii oggu takka harka na cabsan. Obboleeyyiin lama odoon akka laaluu na rabamsiisan. Saniifu hedduun hamilee ture an dur joollummaa raama kudha lama raakee awwisoon ture awwisoo isaanii. Saniifu hidhattee lolaa turte jeen na dhawanii miilillee kiyyallee kunillee cabaan qaba dhawameetiin jira. Saniifu hedduun ture amma gammachuu gaarii na dhagahamaa obboleeyyiin kiyya kaduu eefe kajiru hedduu silaa ilaa ammaan tanaa osoo hanqana bilisummaa tan agarre odoo heera biru najjeesin kajee kadabre hedduu jira. Saniifu amma gammachuun na dhagahaa kaafee rabbi barakaan waa kannu. خرافيس نجان الريبة أخاسو خبب نجان أقلشوا خلالتس نو أقدسوا قدان وأبلشوا خقرت عبرسيسو خقريس عبرتو أكسين نجان قابل سما تناقولار كودا في دودو كم تشو قدونا نجان مانجان كما خيان. أي مال دام تاف المانوروموتي. المانوروموتي والإنجبنا أنا سأتوقع تها وجينيا دا وجدوجا وجينجرا دا ولردوا وليرمادا جيتين دام سقودا في المونا قديتي تناوليتيس. أيه قلتهم ما يسنيس.